إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتي نجارتي بكان سناغو ورغور قدتي وكجور ربي سناتايس جولة على أبا يفي رجال ربي سناتايس جولة دين كل إنسان مطارق ربي سناغو تبيت الله إنسان مطارق ربي سناغو لهم داور خرافو متورة قلمة ربي سناغو قلمة جو قبضني ربي سناغو استاذو تخيل سنبر ربي سناغو برسيسو تخيل سنبر ربي سناغو يرى osoo galmangeenya kana nyaatamee fuumiti warra galmagee balaa diinii fi hawaasa irraa nyaatu rabbi sinaa godhu ni danda'a warra akkasii rabbi sinaa godhu ijoollee teenya hin tuffatinaa jabaadhaa baradhaa namni biyyituun fuuldura abdattu isin kana namni diin kana dhaalee dhaloota dhaalchisoo taa'u isini namni biyya tanallee waraarra bulchaa jiru irraa dhaaluuf taa'u isini miraabarraa hanga fursii taqalaa ministeriitti namni dhaaluudhaaf taa'u isin kana yoo barattan yoo jabaatan yoo quwwatan bakka silaa barbaachisu hundaa ga'uu dandeessan yoo barumsa laafiftan yoo quwwachuu dhiiftan yoo barumsa keessa waa hunda caalaa fardeessuu baattan karatti hafuu keessanii sodaatamu namni biyyi isaan jiraattu nama waa barate namni biyyaaf jiraatus nama waa barate namni biyyatti jiraatuun sanuma namni hawaasni jiraatuun sanuma namni biyyi kun jiraatuun sanuma yoo jabaatan addunyaa isinii haajama yoo laaffattan ammoo isiniitu namatti haajama nama addunyaan itti haajamtu nama diinii fi illee itti haajaman taatanii harkamuudhaaf jabaatanii barachuu isin feesisan warra jabaatee galmagee rabbi sinaa taa'isu warra galmagee rabbi sinaa taa'isu dhaamsa obboleeyyan kiyya na dura isinii dhaaman ka qalbitti isin qabatee itti hojjettanii ittiin galmageessan rabbi sinaa taa'isu yaa'ii shee keenyaas rabbi isiniif haa geebalu sa'aatii koo deemee jira gana bakka biraa dhaquudhaan teenya waan ta'eef haasoo dheeraa baay'isuun hin barbaachisu isinii dhaammadha tanuma jabaadhaa bakka ga'uu barbaaddanni keenya jaa karoora qabaadhaa akeeka qabaadhaa galma ga'uudhaaf murteeffatta namumarraa antanaan ta'uu qaba seeyiin ta'uu qaba asiifichiin ta'uu ga'uu qaba waan juuniyadhaati jabaadhaan isiniin jaa barumsa barachuun daandii guddinaati daandii qaroominaati barumsa dhiisuun ammoo daandii kufaatii daandii gadaantummaati gadaantummaan olaantummaa bareedduudha kufaatii irra خمسة بري دارة جبار شو قبضة جولة تيجان ربي نسنايا جبار سون نسنيجان نشيدا أبليان كي يسنيجان نشيدا نتيجان نسين ورجعها خيشة قبضة چالمه تی بروسه مفردیسا وان دگه فتنه رله بروسه جالچیسا سلکی لاغور رله بروسه جالچیسا یو یرو تیسن سلکی لاغوران قد برسنتا de سلکی دتو یرو درتو خفرافت یو تاته شینه اسنیتات namni silkii laaguudhaan milkaa'ee jiru namni waa dhageeffachuu milkaa'ee jiru wanni dhageeffatanii fi wanni tuttuutaniis daangaa qabaachuu qabdi irra caaltu yeroo teessanii immoo barumsa irra dabarsuu qabdan qo'annaa irra dabarsuu qabdan kanaan isin daammadhaa jabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh kabaja malanii kabaja rafanii tuffatamanii isaan tuffatanii abbaa fedha jaalan barattoonni أبا فرجالن إسنا بلي كرا لماتي خرا لچوتين كرامتني قدسا جرتن بروسي سن برچا جرتن إدو نسنتي برچا جرتن مدرسة نسنتي برچا جرتن مانا بروسا خن رغل ماني نو بري سن قدسوت برچا جرتن خناف جواد ديني دافي إدام مدرسة رجرتو نو قبدي نو تيادو قبنو ترمنو قبا إسن سني سياچي سون قبدو barumsummaan keessan isin yaachisuu qaba yoo sanbira qotte wanni isinirra jirtu du'aa'ii godhuudha jabaadhaa ijoollee keenya rabbi isin haa jabeessu inshaallah guyyaa biraa deebinee wal agarra arraaf gara biraa deemuu deemna waan ta'eef kana caalaan turru isin jaalanna eega rabbiiti hedduu isin abdanna yoo isin nu barattan fuuldura biyyi teenya ni jijjiiramteenne yaanna yoo isin barattanii kana galma nuu geessan hawaasa keenya irraa illee ni jijjiiramteenne yaanna rakkoon teenya taara nurra jirtu namni keenya baratee bakka irraa eegamu gahuu dhabee hafuudha yoo isin barattanii galma nuu geessan bakka irraa yaadamtanii yoo isin nuu mul'attan rakkoon teenya taafaan dhabdee halkanii guyyaa irraa bu'aa jirru hundi fuuldura nuu fiikkatteennee yaanna kanaaf jajjabaadhaan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullah Rumah ijarat motor sabil al-fajr sama subjeknya jalan. guyyaa biraa jenna sa'aatii koo dubartootee jira guyyaa biraa jenna inshaallah
Inshallah amma imalli keenya gara jechuun karaa biraattis waan deemu